السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا سبكو تاتن هندي سنوي ورا وانا جابتك سنركسيسو ديما أكسم اللي دررتي وريهارو تاتا إتوبيكيا فولو بچو إندغتنا كونتني أمتن سنتو سنبرغوتي ولله شير قد عجتشو لدو ولي شير وان تكو وان يادك أو تكو ولي شير قوني نمرا دندما تاجتشو لا وشير قدو دابو كينتو لمي كينا نوي كوشينا كيستي ميلمي ويرتو في جنتم بوزوني وندوريين ديفا كينا نياتي جتشو لا وان باينا مقدسيسو يرو ما هنبي فهارا وان ديبي جتشو لا نرجتني غري خنا جورا كنو الركيز جلي كنو سنرجسيسا كم أرجتنا الركيز نجلجني أنكيس نجلجنا مو متأتي بروتنا ترى خنا كني أكون موتو يسيف لدراسي وكان اتجاهات ما سيتي جورا مكوزي كيتكنتي كيس نجلجسيسته أنا موتو سياسة كيس جلي جورا غري خنا وني سنبيه قبضني ملقان سينني ملقا ملي سينون دنداني سياسة كيس جلي جورا أنا كجلي في سنيف قودو جلي جورا واني وجي خنا وان بيفوفي بركو ملما فدا سدس سيسكيني بركو ملما فدا سدل وقاسو كبيسة توري بيجي جورا achi keessa kan ture waa hunda dambaa fadheefi keessaa bahee jechuun birrii Itoophiyaa 4,000 kafalee seenee jechuudha gisee sanii ani akka ammaa kana barumsi diiniin babal'anne kanaaf galee jechuudha ani gisee san hin beekne odoo hin beekin galee gallaan immoo ulamaayin gaafannaan immoo araama jedhanii jalliseet waan keessa taa'ee dhuguma hojiin kun haraama moo jedhe keessa ture maaliif waan tokko hubattee geessite saba keetii booda waan ta'eef dursa waan tokko yoo argite malee ija keetii yoo argite malee namaaf qooduu hin dandeettu. Kanaaf anis keessa ture jechuu yeroo sanii eegas bira 2020 wayita seenuu ka'e keessaa bahee jechuudha. ammoo eegasanii har'a baatii meeqa baatii 8 moo 9 deemna eegaa feeramee guyyaa 3 taraa wal jala daraniiti jechuudha. Ani immoo siyaasaaf itti deebi'ee jechuudha akkuma isinii galuu qabu waan tokko hubatuuf siyaasaas barbaachisa waan ta'eef kanaaf gareen kana fakkaata. asirratti kan darbu waadiyoo isaanii waa'ee tiyaansheetii gadi buusuu na jibbisiise waan beekuuf waan ta'eef isin waan hin beekneef kutaatti aan immoo obbo waadiyoo kana hundaa isin dhageessisa irraa hubattanii jechuudha. kanatti sadarkaa kun immoo hattoota nama nyaatanidha argitanii sadarkaa 8ffaarra jira jechuudha. sadarkaa 8ffaarra konkolaataa badhaafamaa makiinaa garaagaraa badhaafamaa jedhanii odeessanii ni jira badhaafamuun ni jira maaliif yoo jettanii namni tokko yoo fiddan fakkeenyaaf mata dureen isaa akkuma argitan laala kana fakkaata uummanni mukaas keessa jiru nama 98 kun immoo itti gaafatamtoota beekaa ni beekta waraqaa eenyummaa fa'a waraqaa naannoorraa kutaarraa barua takkan qabani kaisaan halkanuma ijoollee kenna shawwadan jechuudha. Namni gisee takkan shawwadama tokko irratti mootuu fakkeenya fudhataadha jechuudha. Laalaa kun hundi ijoollee Oromoo ijoollee saba keenyaati jechuudha. irra caalaan ijoollee keenyaa jechuudha ijoollee Oromoo jechuudha. waan isin ajaa'ibu argitanii kun hundi ijoollee Oromooti jechuudha. laala hundi keessa warri Itoophiyaa qabdan viidiyoo kana Itoophiyaa irratti maxxansa buusaa Itoophiyaa hundarratti facaasaa kun hundi ganaa mallaqa kafalle warri kafalle nama muraasa bicha haarawaa jechuudha. warri kafale warra aalimintii qabu bicha yoo kafalte aalimintii argatta waan isin ajaa'ibu
kana malillee gareen jira jechuudha. Okay, ammas keessaa bayaafachaa kana keessa galaa jechuudha. Argitanii kuni kan mallaqa mucattii ergisiisan laalame mallaqa meeqa akka ergate argitanii urjii 4 seente jaa fachaa kunoin Saudi Arabia irraa jeeke laalame kuno laala kun hundi Saudi Arabia irraa mallaqa meeqa mee laalaa argitanii oduu abbaa fi haadha ofiitii erganii karaa nama nyaatu jechuudha. Argitanii kuno urjii 4 seente jechuun sadarkaa 4 seente birrii Saudi Arabiyaa riyaala jechuudha 2500 jechuudha. Kuno asirra jira sadarkaan isaa akkaawuntii illee ergisiisee jira. Kuno akkaawuntiin irratti erganii kanaa jechuudha. Hattuu hundi ijoolleen kun kan isin argitan kuni kanarratti ergitan akkaawuntiin kun immoo maal godha hattoota kana walitti qabee kennaaf jechuudha. Jaratti itti qopheessu waan ta'eef namni rabbiin isinii laaffise akkaawuntii kana yoo argitan cufsiisaa jechuudha. Kuni hojii seeraan alaati waan ta'eef asitti akkaawuntii ergisiisee ture asitti immoo sadarkaa ittiin nagalmeessu jedhanii ergisiisee fatsaha argitanii pilaatiimiidha sadarkaa tokkoffaa jedha birrii Dubaayii 2556 jedha. Sadarkaa lammaffaa 1000 fi diraama jechuudha 1395 jedha. Sadarkaa sadaffaa 600 fi diraama jechuudha 698 jedha. Kun hundi kan waa'ee hojii kanaati jechuudha. Ani kan isinii waraabeef haa isin olaaf qusattaniif waan ofii kiyya nyaatamee argee tureef jechuu hojii kana ani ka keessa galeef siyaasaa garuu yoom sii kafala jedhe gaafa damuusa sii kafale gaafa damuusa kafalaa ergan kafala ammaan immoo garee leenjirra nagalchi jedhe akkasitti siyaasaan keessa galee jechuudha. Kanaafuu isin akka namni isin hin nyaanne yeroo ammaa kana duriin akkanatti nu nyaataa jirti shawwadamina ilaala amma garee aadaa Oromoo keessa galee jechuudha. Anaa lakkoofsa kiyya asirraa fuudhe garee jarri keessa hin jirre hin jirtu argitanii Keeniyaa Suudiyaa lakkoofsa Suudaanii Keeniyaa sirritti ofirraa eega ijoollee teennallee tashawwadanii isin janaachansiisantu jira jechuudha warri seeni. Kanaaf sirritti ofirraa eega garee uffata aadaa keessa galee achirraa na fuudhe jechuudha. Waa'ee ajaa'ibaa bara. Kanaaf amma garee isaatti isin deebisa. Kanaaf amma kun hundi ijoolleen keenya hundi kun marri kana fakkaataayii gara gadhiisuuf jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jaa hundi keessanuu kanarraa of eegaa ulamaa'iin kenna hayyoonni kenna haraama hojii beenteeti hojii haraamaatii amma fakkeenyaa tuni jechuudha. Isiin ofiitii galtee jirti mallan isii suni abadan yoo nama fidde malee hin kafalamu jechuudha. Kan nama yoo fidde jechuudha yoo nama fidde qofa kafalamaaf hunda isaaniitu ofii seente mallaqa kafalteemi yoo nama fidde malee abadan mallaqni keessuun siin deebu abbaa feetan gaafadha maal jette mucattiin sun jettan abbaa feetan tokkoffaa amantii keetirraa si daangessa haraama lammaffaa immoo ati hojii jijjiirama ati jette seente garuu ati teettee hin dalagattu jechuudha. Yoo nama fidde qofa mallaqni keessoo sii deebi har'a oduu mallaqa kiyya sannaa deebisaa jetteeni sin beenu sin jedhan rimoossi godhan daqiiqaa muraasatti yoo ta'e nagarii biroo kaaftee jechuudha. Kana fakkaata ilmaan Oromoo kuni barumsa nuuf haa ta'u hundi keessanuu walii sheer godhaa isinin jaa saba koo sin jaaladha yoomuu ofii kiyyaa nyaatame jedhan cal'isu jechuudha. Eessumattuu jechuudha saba kiyyaa sagalee ta'u eessumattuu hin cal'isu. Warra yuutuubara gurgurtaa qabdan viidiyoo kana buusaa yuutuubara irraa kaayaa bakka hundatti sheer godhaa akka lammiin keenya nyaatamne nu ga'ee jira sobamuu maa yoo miskiina gargaara nama
tokko jechuu lamaa'ee tokko aanaa Shashamannee keessatti ijoollee 16 irraa akka du'e jira. Maal oduu jaraa ergame seenaa qabaame yoo nurraa